Ashama akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo siniif haa baay'atu lafuma jirtanitti bakka jirtanitti kallattii adda addaatiin nageenyi kee an jaalalaa an kabajaa sinaa qaqqabu har'a kaa jechuudha jirroo jalqabaatifan viidiyoo namarratti hojjechuudhaaf wayin dubbachuudhaaf dhufe viidiyoo koo waa'ee adda addaan dubbadha malee waa'ee wataa koo pirankii waa'ee kas waan akkasiitiin ani hojjechuu jaaladhu malee namarratti odeessuu namarratti viidiyoo hojjechuu hin jaaladhu. Dhusuma dhugaati waan ani hin beekneef waan ani kennaa akkasiis hin qabneef jechuudha. Kanaaf jedhee garuu har'a torbee darbeera sooshaal miidiyaan kun waa'ee mucaa kanaa haasa'a. Waa'ee mucaa kanaa haasa'a. Haasa'ee jalaa dhumuu dide ta'ee hin beeku. Har'a dhiisu, borutti dhufu, kanatti fufu jedhee baay'ee yaadaa ture jechuudha. Maaliif hojjettanii mucaan kun ikkoo mirga ni qabdi baay'ee isaanii mirga ishii baay'ee dhiibaa jirtu jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa koo kana dura sinitti meera jechuudha. Ani seenaa koo tarii mucaa magaalaa waan taateef mucaa magaalaas miti mucaa gabra gurraachatti dhalattee guddatteedha. Mucaa baadiyyaatti guddatteedha yaa al tokko malee ani fakkeenyaaf jechuudha. Seenaa gadi baay'ee dubbatamee seenaa qilleensarra hin oolleef malee waggaa 9 kaasee ofii kootinan of gargaaree hamma gahe kanatti gahe tokko jedha. Maaliif hojjettan umurii waggaa 9tiin nan haadha koorraa adda bahe. Suma dhugaa koo siniin jedha. Haati koo ani ishii jaaladhu waggaa 7 kaaftee biddeena toshisiisaa turte waxiina hojjechiisaa turte waan namni kun hojjetu hundumaa waggaa 9 baradhee fixeera. Tapha alaa taphadheen beeku. Suma dhugaa siniin jedha jechuudha. Tapha alaa taphadheen beeku. Mana keessatti garuu waan hundumaan taphadha. Naannoo akkoo kootitti naannoo magaalaa Gincii gaafan jiru waan inni hojjedhu waan hoggaan akka ijoollummaatti taphachuu barbaadu waan mana keessa jiruun fuudhee bahee waan farsoon hojjetamu farsoon hojjedha. Waan keessa dabarsee sinitti maal jechuudha. Meeqa keessantu umurii keessan malee biyya Arabaa deemee jira. Umurii waggaa 14 waggaa 15 waggaa 18 20 jettanii an deemtan meeqatu jira. Fakkeenyaaf fagoo hin deemnu jechuudha. Saadiyyee koo maqaa keessa dhawuutti dhiifamu. Umurii meeqan deemte nu keessa baay'ee daa'ima jechuun ani naman yuutuubara keessaa beeku saada'udha. Saadiyyeen baay'ee xiqqoodha ishii. Itti fufnee Faaxumaa Wayyoo waggaa meeqatti biyya Arabaa deemte. Ishii itti hafufnu. Waggaa mee ijoolleen amma biyya Arabaa jirtan hojjetaa jirtan an akka siifoo an akka kookee ijoollee hedduun koo waggaa 16 kaasanii an deeman jiru biyya keessa miti biyya abbaa ofii miti biyya ofii keessa miti biyyuma Arabaa deemanii an hojjetaa jiran meeqatu umurii isaanii malee gatii kaffalaa jira. Waa'ee mucaa kanaa maaliif ol ka'e? Gatii beesirratti dhiyaattee fi gatii uummanni ishii gargaaree fi ijoollee meeqadha waggaa 10 kaasee mana namaa galee hojjetee hamma ammaatti hin jiru. Maaliif isaan irratti hin dubbanne? Maaliif isaan irratti hin haasofne? Meeqadha umurii isaa malee han hojjetaa jiru. Waan isatti kenname malee han hojjechaa jiru. Mucaa kana nama manaaj godhe adaadaa qabdi jettaniitu. Adaadaa ishii manaaj gochaa mucaa kana akkas godhechaa hun hojjettu. Ani biddeen waggaa 10tti ko biddeen tosheera ko biddeen gurguramu. Biddeen gurguramu mataatti baadhee mana shaayii geesse mana barumsaa deemee baradha. Atalaan baataa ture dugda kootti. Suma dhugaa koo siniin jedha atalaa horiidhaaf baatan beektu atalaan baataa ture. Waggaa 12 odoon hin ta'in jechuudha. Jarakiina abbaa 20 baadhee bishaan baadhee fidee maal godhee maal gochuudhaaf of jijjiiruudhaaf maal jechuudhaaf jechuudha. Mucaa kana amma waan gara biraatti haati koo jechuudha. Han umurii waggaa 13tti na deesse. Haadha koo jechuudha. Harmee koo waggaa 13tti na deesse ji'a 6 gaafa ta'u haati ishii irraa boqotte. Inni mana baattee na guddifte. Haati koo akkatti ishii na guddiste beektu. Mana namaa galtee mana namaa hojjechaa waan meeqa aarsaa meeqa kaffalaa. Mana obboleetti ishiitti siqxee obboleetti ishii irratti aarsaa kaffalaa.
umurii ishii borootti taphachuu qabdu borootti galee itti fiiguu qabdu na guddisteetti haati koo anaan booda ijoollee meeqa qabdi mucaan kun maaliif adda taate waayi hormisaa jedhu ijoolleen Oromoo maal taatan maaliif mucaa kana akkasitti ofirraa wannoo gootu suma dhugaa koon jedha waayi maayinni meeqatu hojjeta ijoolleen baadiyyaa meeqatu waggaa umurii waggaa 13 heeruma maal jechuudha duruu haadholiin keenya waggaa meeqatti ol wannoo jedhu wal fuudhu maal jechuudha girgirrii dhiisaa Oromoo jedha raachuun dhugaa isuma dhugaa koon siniin jedha jechuudha kanaaf mucawoo kana bakkuma ishiin jirtutti odoo anarrabsiin odoo ofirraan dhiibin ofitti qabanii akkasitti hojjedhu akkas ta'e qaruudha malee harrabsuu miti mucaan kun boruu hundee warrumtiin tummannumti gargaare suni mucaan kun sa'aatii 24 akka boosu barbaaddanii sa'aatii 24 akka ishiin huu jetteetoo hiyyitee kanuma bakka asuma durii sana agarsiisuu qabdi turte maaloo gammadde maaloo burraaqxe akka ishiin hin banne akkas hin badin jaalalli koo jechuudha jaalalli waan meeqa nama mucaa waan meeqa nama morodaa waan meeqa nama godha mucaa ishii jirti maaloo ofitti qabda maal rabsitu waan anan isi gargaareef si gargaaru keenyatti gaabbine odoo isuma dhugaa rabbii maal akkan taajjabe beektu waanan taajjabaa jiru jechuudha jarri nama gargaaru garuu nama gargaaranii kaanii ittiin nama arrabsu nama gargaaru garuu gargaaranii kaanii sin keessa akkasitti gadi naqu yeroo hunda boocha keessan barbaadu kolfa keessan hin barbaadan gammachuu keessan hin barbaadan natti fakkaata isuma dhugaa koon siniin jedha kanaaf mucaa kana ofitti qaba warri ta'e naannoo ishii jirtan warri ishii bira jirtan warri ogeessa fayyaa taatan meentaali mucaan nagaa bara akkasitu jedhu akkas godhi karaatti agarsiisu nan nagadeetta miti taalentii ishii guddisuu fi waan ishiin qabdu ofirraa dhiiboo doon ta'in ofitti qabanii umuriin kun umurii oola lafti kun jechuudha lafti kun dirreen lafa kanaa lafa ittiin jedhe boolladha ittiin jettan lafadha jedhu abidda gubbaadhaa godi boba keessa dabarsineerra hunduma keenya keessa dabarse kan boo'ichaan warri keessattuu warri maatii biratti guddan warri haadha hin qabne warri irraa fagaanne deemu ayi odoon akkas godhe odoon akkas ta'e maatii koo bira ta'e odoon akkas godheera ta'e hanjennu meeqatu jira kanaaf please ijoolleen keenya keessattuu ijoolleen Oromoo ofitti qaba mucaa kana boruu waan tokko taatee sammuu ishii maraattee gar tokkotti kuftee boru wayyoo jechuurra har'a naannoo ishii namni beektan namoonni ishiitti dhiyaatan warroonni banootan manaaj godha gorsaa viidiyoodhaan gorsaa tiiktookii bira ishii bira qaqqabuu danda'a kanaaf jechuudha nama jechuudha odoo waan ijeef waan keessa keenya keessa jiru keessaan buqqisiin annamaa buqqisuudhaaf hin fiinu bakka waan feete haa taatu sirba adda addaa agarsiifti maal jettee umurii ishiiti maal haa taatu kamaat ijoollee kanaaf jechuudha dhiifamaan namarratti viidiyoo hojjechuun jaaladhu suma dhugaa koosiniin jedha nageenyi keessa naa baay'atu nagaan naaf oola nagaaf naaf bula nanaare jechuudha nama injoo amma feesbuukii on naqeeshii tiiktookii on naqeeshii yuutuubii on dhufeeshii maal ijoollee biizinasiin managaa dhuma suma wannoo tokko taate bar mucaan kun mucaa takkitti mucaan gorfamuu dandeessu mucaa namni tokko abbaan qabeenyaa tokko ofitti qobee gorsee aizosh isiidhaan jechuu danda'udha nagaan dura.